يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاك أبدني فيا حسني بقى نجا نجرات تنيسي نجرا بولينتيا بقى مجر تنتي نجاها في رحمن ربي كدومهين كونه اسم برها جراتو سنجرا هذا إن شاء الله وانت سيفا يداجل ويك أبدي رفي كبدي رفي وانت سنمو مالي وفجتن تاتي صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا نبي يا جماعتي ويا خيري تيجي إن شاء الله ربي خيري ويا هدانا ووفقه شري ويا هدا ربي نورا حق أبو جرا هدا موتي يا شومان كبتين ودفتي جون كيسان هين أولو جيتشادا وانتين كبتين رفه إن شاء الله سيفا يدي جدي يادا غورسا جاي باتي جيتشادا إن شاء الله سيفا يدي جدي يادا إن شاء الله سيفا يدي يادا yeroo baay'ee shamarranii dhiirri nu jaalatu akkamii beena amala akkamii qaba jettanii gaafattan jecha miidiyaa irratti yeroo baay'ee tiktok irratti arga dhiira nu jaalatu akkamii beena akkamii nu jaalatu amala akkamii qaba akkamii beena ka dhugaa nu jaalatu jettanii gaafattan gaafiin keessan ammoo sirriidha dhibbaanii babbaga gaafattanii jedha garuu waa takka dogongora qabdan dubartiin mala beettii jedhan malli isinoo ijoollee akkam isin harkaa ta'e gaafattan irraa yeroo baay'ee amma namni yeroo ammaa kanatti miidiyaa sirriitti fayyadamu sirriitti jechaadha namni miidiyaan fayyadamni akka balalaati amma ka miidiyaan fayyadamnillee waan miidiyaa kanarra jedhamu waan miidiyaa kanarra oolamu ni beeka jecha si miidiyaa kanarra oolturra nama miidiyaan fayyadamne namni biyya keessaa namni baadiyyaa waan ati quba hin qabne quba qaba jechaadha kijibaa haa ta'u dhugaa haa ta'u haacaa fillee itti himamu dhugaallee dhibbaan dhibbaa itti himamu jechaadha kanaafuu yeroo baay'ee nuun dogongoraarra maaliif dogongoraarra yoo jettan ta'e namni tokko eega gaafatte deebisii deebisuun isaa hin oolu si deebisa deebisii deebise sanii sa'aatis gara dhugaatii qabatte hojii jijjiiruuf deemtu sun dogongora guddaadha tokkoffaa eega gaafii miidiyaa kanarra gaafattee deebisii deebi'e ati ammootu isuma san deebifte akkasin madaaluun qabdu yookiin ammoo akkasin na jaalataa akkana naan jedhaniimi bakka isaa kanarraa amaloota akkanaa eedda jechaadha dogongora guddaa dogongorteerta yoo akkas yaadde ta'e maaliif yoo ta'e inni deebii sirra deebisan naga'e miti bakka waanuma kalaasii ni fakkeenyaaf yoo ati na jaalattaa jettu taate yoo ammoo qarallee sitti ni himne ta'e san dhaga'e miti waanuma san deebisee sitti hima jechaadha kanaafuu ati wanta biraa faallaa isaa gaafachuu qabda faallaa isaa baqqaanii wanta namni achirratti fakkeenyaaf dubbate san dhiiftee wanta biraatiin isa laaluu qabda malee wanta namni siin jedhe irraa eeguun qabdu jecha namni sun jedhu maal rabbu achirraa fuudhee barreeffama san dubbisee akka namni sun siin jedhe siin jedhuu danda'a yookiin namarraa dhaga'ee akkas siin jechuu danda'a kanaafuu walumaa galatti dhiira isin jaalattu akkamiin beekuu dandeessan dhibbaan dhibba ansi himaa na dhageeffadhu siitaa taanaan itti fayyadamu siitaa taanaan akka fedhii keetiitii siin jedha dhiirri si jaalattu yeroo baay'ee jaalalaa yookiin naa bilbilaa yookiin akkasii miti kun dogongora haga si arguuf muddamu ilmoo sirraa argachuuf muddamu dhiirri yeroo baay'ee yoo ati fakkeenyaaf wanta galiinsaallee ittiin dubbanne galii sitti baay'isu galii afaaniitii miti dhiira bakka walumaa galatti ijjannoo fi gaddaabe waan kana ta'uu qabda siin jedhu dhugaa bakka galii siin jedhe galiinsaa qajii haganaa keessa galuu qabda kuni dhibbaan dhibbatti ka'anii lakki akkas goona lakki manallee geeffannee suuqii ijaarannaa lakki akkas taanaa siin jedhu kuni tokko shamarran gaafa umrii 20 keessa seentee 20 wayii geette bakka ilmoo nu barbaachisaa
bultii dhaabachuun hin barbaachisa keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan yeroo keenya taphachuu qabna yeroo keenya fayyadamuu qabna lakki waggaa dheeraa taa'uu feete hin heerumin maaliif maatiin keetis si taphata innillee gaafa heerumterra oduu ati mana qabaattee waan biraa yookiin mana achii jijjiiri mana bakka kiyya biraati ijaarii na baratti ijaarii bakka biyyateen ijaarii siin jedhu kunillee umrii sirraa maatiin keellee umrii sirraa fixe innillee umrii sirraa fixaara heerumuun kee maali faayidaan tokkofa namni heerumuufi wanti heerumuufi ilmoo argachuuf bultii ofii gadhaabatee bakka bultiitii jedhee keessatti taa'ee tajaajilamuuf namni tokkocha wanti heerumuuf yoo fakkeenyaaf kaadha ammoo lafa kaatee kalas nikaa hidhatte taate warri keellee hoggaa 2-3-4 si taphatanii kalas dunyaa ta'e dhangalaasanii badde dunyaan ta'e jechaadha ammallee innillee bakka dunyaa ta'etti taphataara jechaadha bakka dunyaa ta'etti qisaaseessaara jechaadha maaliifi innillee gaafa mana ijaarte waan biraa hima gaafa manni geeffame yookaan qalamii manaa jira yookaan korniisii jira bakka umriin keen dhumaadha gaafa kana hunda geessitellee yoo sitti tole akkas ta'e taaree yoo sitti tole akkas godhi taaree siin jedha kun si jaalata sitti fakkaatin umrii keessirraa fixaara gaafa tammoo ilmoo dhaluu baattee bakka daftee ilmoo argachuu baatte inni tabiraa fuudhuuf cinqama tabiraa fuudhuuf bakka halkanii guyyaa si guba jecha kanaafuu nu warri shamarranii yeroo keenya fayyadamuu qabna dhiirri dhugaan si jaalatu dhibban na amanii na dhiisi yeroo baay'ee si arguuf jarjara gali siin jedha gali afaaniitii miti bakka ayyaa ganaati galuu baannaan akkana siin jedha malee akkasiin na jaalata akkas yoo naan jedhe na jaalata akkas haala si jaalatu afaaniin namni martuu wanti shamarran illee lubbuu siin jette akkasuma bardubbiin afaaniin si shaanuun faayidaan qabu dhugaa yoo si jaallate ilmoo sirraa argata hatta biyya ormaa ijoolleen jirtanii heerumtanii raattan abbaan manaa kee kayoo mana galteeti boqonnaa fudhattuuf guyyaa 2-3 miti bakka boqonnaa haa fudhattuuf sitti ka'u siin lolu afaaniin fakkeessaa namni godhu sanii miti hin beekama namni fakkeessuufi namni dhugaan si jaalatu ni beekama jechaadha kanaafuu kayoo mana galtee akka boqonnaati fudhattu fedhu kayoo mana galtanii hin beektan jecha dhiira dhugaan nama jaalatatan fakkeessine kanaafuu kana yoo mana yoo isin heerumtelle akkuma si fuudheen ilmoo sirraa barbaadu bakka ilmoo arganna siin jedhu kana malee akkas naan jedha na jaalata akkas godhi naan jedha nan jaalatu dhibbaan dhiirri kalas jeejaan birri as kenna jeejaan kalas akkas goon adda jeeti fitattuun birri jedhu kun borullee beeke kaaba birri sun hin jirre ta'iba addunyaa tanarra dunyaan tuni takka olii takka gadi jecha walumaa galatti nama yoo dhabdillee nama yoo dhabillee yoo argatillee alhamdulillah jedhu qabu ta'uu qaba abbaan manaa kee abbaa manaa mootuu kalaas halkanii guyyaa kalaas mallaquma si hirree godha dajjaa fittoon inni dammoo sijjaa kana atta goota dammoo sijjaa sanii atta goota sin jedhu kun wallaahi dhibba sin jaalatu inni bakka dammoosuma si hirree gara yookaan si dhukkubuu dandeessa yookaan maatii kee keessattuu dhibba dhiirri yeroo ati maatii gargaartu maatii kee yoo ati gargaartu aartu kun si jaalataa miti maaliif maatiin isaa maatii keeti atuu yoo fakkeenyaaf tokkoffaa ati yeroo hunda maatii kee yoo ka gargaartu taate uf miidhaarta isaa miti jechaadha si ita biyya namaa jirtu waan tokko godhattee situtti gammada jechaadha abbaan manaa kee ammoo sijuma jala deemee yoo ka fakkeenyaaf mallaqaaf sitti nyaaqanyaaqu taate halkanii guyyaa kun dhibba sin jaalatu wallaahi dhibbumaan dhibbatti sin jaalatu maaliif ati tokkoffaa wanti ammootu jireenya ta'e gadhaabattirra ufii yaaduu qabda jechaadha odoo abbaan manaa keessatti ka'uun ta'a odoo abbaan manaa kee akkas ta'uun taane jireenya ta'e jettee ati jireenya ta'e keessa obbeetta waan ta'eef atu ufii miitu waan ta'eef yeroo tokko maatii kee gargaarte yeroo tokko ufii dalagachuu qabda yeroo hunda maatii ufii jechuullee miti garuu maatii ofiillee yeroo tokko gammachiisuun yoo qabaatte waanuma jiru yoo hin qabne ammootu dirqama hin jiru kanaaf dhibbumaan dhibbatti abbaan manaa halkanii guyyaa mallaqa sitti hirreegu kuni abbaa manaatii miti jedhaan abbaa manaa ani jireenyaaf si barbaadu miti ka mallaqaaf si barbaadu malee kayyoo atiin gala jettuu hin galii siin jedhu kun jireenyaaf si barbaadu borota biraa fuudha kanaafuu shamarran keessattuu dubartiin mala beettiin hin jedhanii mala jireenya keetti baafattu mala jireenya keetti jaarattu dhibbatti abbaa manaa ka si fedhu abbaa manaa ka jireenya boruutti si fedhu kayyoo argannillee waliin nyaannaa yoo dhabnillee waliin jedhu kan abbaan manaa bakka gahee gali siin jiru bakka gahee alhamdulillah daladde siin jiru malee ka hoggaa lamallee akkas godhu hoggaa tanallee akkas goona hoggaa tanallee makiinaa binna hoggaa kanallee mana akkasii ijaarraa hoggaa kanallee kuni abbaa manaa duniyaati jecha
mana baqa ka duniyaa bichaa fedhu jecha ilmu ati kasi fayyadu abbaan manaa kee gaafa ilmu walirraa argattan ilmoon teessa suni gaafa argattanii hin beekamu gaafa si argatte irraa rabbiin ulaa bal'inaa ulaa fatraa ulaa durummaa isin banuu danda'a ilmoon rizqii fiddi kanaafuu abbaa manaati jechuun abbaa manaa gaarii jechuun ka ilmoo sirraa argatuuf jarjaru malee kasi arguuf jarjaru malee ka ji'a ji'aan ammoo mallaqa si herreegu kayoo ati hin gala jettu hin galin jedhu kuni abbaa manaati miti kayoo ati hin gala jettu bakka fuula guuru silkii sirraa cufatu yoo dalagaa si dhibde bakka sitti wannaa jiru kanaafuu kun abbaa manaati miti jechaadha karaa yeroo hundi bakka rakkina keessatti illee si waliin dhiphatu yeroo gammachuu illee si waliin gammadu bakka yeroo kamuu hin jijjiiramne akka gaafa sitti angisee awwala wal jaalattanii irraa sitti hin jijjiiramne kun abbaa manaa gaariidha tokkoffaa namni imaana qabu assan namni sodaa rabbii qabu wallahi duniyaa fi futunu jecha fayyaa keetiif bakka gahee umrii keetiitti hin taphatin alhamdulillah jedha jechaadha abbaan manaa gaarii maaliif onnee isaa keessa imaanatu jira onnee isaa keessa sodaa rabbiitu jira waan ta'eef namni bifa namaatiin miti yookiin areeda qabaatanii fi miti yookiin quraana qaraa'anii fi miti garuutu jira ammoo ka uduu areeda hin qabne ka yoo laalta ammoo bifti isaa yoo kan achi laalte namatti hin tolle keessi isaa ammoo nama gammachiisu gariitu jira ammoo ka gubbaan isaa bareedu ka keessi isaa hin bareedne kanaafuu isin amshee jechaadha walumaa galatti wanti isin beekuu qabdanii nama imaana rabbii qabu nama sodaa rabbii qabu nama haqa namaa ofirraa eegu ta'uu qaba nama haqa rabbii eegu salaata ofii yeroo salaatu nama amaatii ofii kabaju kana ta'uu qaba abbaan manaa jechaadha abbaan manaa ammoo haqa namaallee bakka yoo argatti gadilee kamsa abbaa manaa yoo ati fakkeenya haqa namaallee furra galchisiin jettu sitti kaa'u akkasii abbaa manaa yeroo barbaade si bilbilee yeroo barbaade yoo ati itti dawwaltile maanna caqacatte harsuusin jedhu haqa namaallee akkuma argetti bakka hin sodaatu salaata rabbiillee sa'aatii ma fedhe akkuma fedhetti yoo abbaallee itti dubbatte akkuma fedhetti itti deebisu kana mootu tokkoffaa namni nama si jaalatu nama haadha abbaa ofii kabajuudha tokkoffaa nama ammoo kalaas hojii ofiitti waan fedhe hojjetu hojii ofiitti xiyyeeffate yeroo hojii ofii hojii sa'aatii ofii seeraa eeggatee hojii ofii dalagatee kalaas abbaa manaa gaarii ibadaa rabbii irratti jabaatee diin rabbii irratti jabaatee haqa namaa irratti haqa namaa ammootu akka duu ofirraa eegalcha namni rabbi sodaatu maaliif haqa namaa tan yookaan fakkeenyaaf ta'inni yookaan haati manaa isaan beenne maatii isaan beenne faatu itti taruu danda'a burugaa faan du'e eenyuun irraa kafala jechuun dhufa oduu haqa namaa tana nyaadhee waa ta'ee jechuutu dhufa kanaafuu nama dhibbatti namni haqa namaa sodaatu namni badii irraa fagaatu dhiirri fakkeenyaaf ganamaa galgala waan badii hin dalanne walumaa gala dhiira rabbi sodaatu maaliif badiin takka lamaa miti waan ta'eef rabbiif jecha waan hundaa dhiisee miti rabbiif jecha sillee akka rabbi jedhe sanis horata jecha rijaal qawwaamuuna alaa insaan jedhee miree rabbi kanaafuu dhiirri dalaguu qabdi jechaadha maaliif dubartiin ammoo ilmoo guddiftii mana tajaajiltuu mana keessaati waan taateef kanaafuu walumaa galatti rabbiin dhiiraa akka rabbiin jedhe sanii rabbiin nu hundaaf abbaa manaa kennaa abbaa manaa rabbi sodaatu abbaa manaa akka rabbiin jedhe sanii nu bulchu rabbiin haa godhu kanaafuu akkana jettanii yoo gaafattanii yookaan achirraa isinii dhaga'ee waan isin fakkeenyaaf janna jaalattaa yoo ati jetteen achirraa dhaga'ee inni deebisa sii deebisuu danda'a ati gaafsan dogongoruu dandeessaa gaafsan ammoo jireenya teetee keessa seentee harka of nyaatu irra ammumatti waa hundayyuu sirreeffadhu akka boromoo galtee harka of hin nyaanne keessattuu shamarran biyya arabaa rabbi sin haa eegu rabbiin abbaa manaa gaarii ka rabbi sodaatu jedhan ka rabbi sodaatu oduu bakka kana isiniin hin jedhu ebaluu keessanii jaaladhaa ebaluu keessanii jaaladhaa isiniin hin jedhu rabbiin dhiira rabbi sodaatu ta haqa namaa sodaatu ta haqa haadhaa fi abbaa ofii hedduu ta haqa haadha mana ofii hedduu abboo rabbii wallaahi dubartii ani dhiira akka rabbiin jedhee sani rabbiin isinitti haa qabu isinillee dubartii akka rabbiin jedhee san rabbiin hundayyuu haa taasisu nullee warra haqaa abbaa manaa ofii eeguu rabbiin haa taasisu isinin jedhaa buleeyyan kiyyaa dhiifa manaa godhaa waa dogongoreef namni haasa'u waa dogongoruun isaa hin hafu waan ta'eef assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh caalaan du'aayiidha du'aayii kadhadhaa akkasuma salaatul istiqaaraa
salaataa warri hin abbaa manaa hin qabne gana abbaa manaa godhachuuf deemtan duraan dursa namni sun hin ta'uuf hin ta'a yoo ammoo isi shakkisiise salaatul istiqaaraa maal jettanii barreessitanii afaan arabiitiin illee salaatul istiqaaraa jettanii yoo barreessitan isinii bayaa du'aayin sun hin ba'a jechaadha. du'aayi sanii fakkeenyaaf ani galgala yeroo rafuuf deemtanii salaattanii rakaa lama du'aayi jedhamutu jira jecha salaatul istiqaaraa jedhaatti barreessa isinii bayaa du'aayi sun yoo jettanii yookiin ammoo ani asirratti yoo fakkeenyaaf ijoolleen warroonni du'aayi sun hin beeknu jettanii as jala koomantii jalannaa barreessa inshallah guyyaa takkatti itti barreessee isinii fida jechaadha. du'aayi sanii akkasii isiniin jedha. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Bergahu dadhabe gonkumaa isin gaafa deebifamaa awfina jedha ikhwaani jala khalqi muhammad nu bergite rahmatani yaaduun dhiifne garuu naaf hin taane homaa hojiin kamuu yeroof tasgabbiittaa juma والفعل ساتا قلبا ديرما اللي كيسا ذرة وندراجي لما أمم يعلما أمم فالما يوتوكو جاروف كي نمني ديكوكما موتين جيرم لي توكي ربما فعسى أن تكرهوا جري قرآن ما قد رب العالى مرتنوغا